Mariin biyyaalessaa akka milkaa'u Itoophiyaanonni hundi qajeeltoo sirrii fi abbummaan adeemsicha deeggaruu yoo danda'anidha jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad ergaa barreeffamaan dabarsaniin. Itoophiyaa yeroo adda addaatti carraan jijjiiramaa gaariin mudateera kan jedhan Dr. Abiy siyaasa biyyattii sadarkaa tokko gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisuu fi yeroo itti aanu gaarii kan taasisan jijjiiramni hedduun eegalamaniirus jedhan. Jijjiiramoota kanneen kan wal fakkeessan wanta tokkotu jira. Gaabbiin uumamee, gaabbiin adeemamee, gaabbiin xumuramuudha jedhan. Yeroo baay'ee yaadonni jijjiiramaa wayita boqonnaawwan jijjiiramaa eegalanitti qabannee kaanu galma osoo hin gahin wayita hafan irra deddeebiin argineerraa jedhan. Yeroo baay'ee adeemsi jijjiiramaan galma keenya milkeessuuf wal deeggaruurra dhimmoota xixiqqoo irratti duubatti wal harkisuu waan dursinuuf firiin jijjiiramaa jalqabarra nama hawwataa ture osoo galma hin gahin karaatti gufatanii hafu. Gufachuu isaanii kan yaadannu yeroo booda waan ta'eef carraawwan jiran erga darbanii booda akka biyyaatti deebinee gaabbina jedhan ibsa kanaan. Nuti dhaloonni darbe otoo kanaa fi sana raawwannee irra ta'e jennee akkuma komannu dhaloonni darbees dhaloota isa duraa ture komachaa ture jedhan. Maraammartoo seenaa kana keessaa hanga hin baanetti carraan keenya kanarraa adda hin ta'u jechuun hubachiisan. Taateewwan nuti har'a maal na dhibdeen bira dabarru boru ijoolleen ijoollee keenyaa akka nu komataniif sababa ta'a jedhan. Kun akka hin taaneef carraa jijjiiramaa harka keenya jiru duguugnee fayyadamuu qabnaa jedhaniiru ergaa isaaniitiin Dr. Abiy Ahimad. Rakkoolee siyaasaa waggoota dheeraaf gangalchaa har'a daraan hambisuu kan dandeessisuu fi egeree keenya bu'uura haaraarra dhaabuuf humna kan qabu adeemsi marii biyyaalessaa akka carraa gaarii harka keenya jirutti fudhachuun barbaachisaadhas jedhan. Carraan kun bu'aa dhamaatii hedduu ta'uu dagachuun akka salphaatti ilaaluun haala salphaan dhabuu dandeenyaa jedhaniiru. Carraa kana akka albuudaa gati jabeessaatti lakkoofnee fi kunuunsinee yoo itti fayyadamne bu'aan isaa olaanaa fi seenaa kan jijjiirudha jechuun ibsaniiru. Ijoolleen keenyas abbootiin keenya akkas gochuu isaaniitiin biyyi keenya guddina kanarra geesse jedhanii carraa itti galateeffatan uumaa jedhan. Mariin biyyaalessaa hirmaachisaa ta'e milkaa'aa akka ta'uuf adeemsi isaa haala fudhatamummaa qabuun geggeeffamuu akka qabu eeran. Kunis kan ta'u hundi adeemsa marichaa olaantummaan kan hoogganu Komishinii Marii Biyyaalessaa karaalee garaagaraa deeggaruu fi jajjabeessuu yoo dandeenyedha jedhan. Dhimma kanarratti qarqara dhaabbatanii ilaaluun seenaan kan nama komachiisu ta'us ibsan. Qaamoleen hundi miira abbummaan adeemsa marichaaf gahee irraa eegamu ba'achuun hirmaachisummaa isaa kan mirkaneessu malee tokko afeeraa tokko ammoo afeeramaa akka ta'etti ilaaluun itti gaafatamummaa seenaarraa bilisa ta'uu akka hin dandeenye eeraniiru. Mootummaan caasaan Komishinii Maree Biyyaalessaa hanga gadiitti hundaa'ee hojii isaa si'oominaan akka hojjetuuf deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Bulchiinsonni naannolee qajeeltummaan abbummaa fi itti gaafatamummaan hojii komishinichaaf yaada barbaachisu dhiyeessuun haala mijataa uumuu akka qaban dhaamaniiru. Paartiileen siyaasaa dorgomtoota maricha irratti akka hirmaatanitti qofa osoo hin taane akka abbummaatti si'oomina adeemsa isaa fi milkaa'ina isaaf deeggarsa barbaachisaa akka taasisan gaafataniiru. Hayyoonni wayita komishinichi yaadaa fi yaada murtoo barbaadu qofa osoo hin taane dursa kaka'umsaa fi adeemsa isaa irratti dammaqinaan hirmaachuun gahee isaanii akka ba'atan gaafataniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad.